السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا جاي ولتي ديبني أن عبد الله سراج. برموني كان هرقا كان رتيتي فتو سير لغة أفان أورومو غباجي في كوتونفاتشيسا. يرو دوري كان نتبرني سير لغة أكاسوما تيشو هيكا جيتشوتا هيكا جيتشوتا في أكاسوما غالومسا سير لغة سبرني توري غراغرومان هيكا jechoota fi hiika jechoota akkuma galumsi isaa irraa hubattanitti yommuu ta'u kan dabre jechuudha. Har'a kan barannu seerluga afaan Oromoo gabaajeedhaa fi kottoonfachiisaadha. Ammaaf kan akka jalqabaatitti barannu gabaajeedha. Yeroo itti aanu immoo kottoonfachiisaa barannaa jechuudha. Isteepma kanatti aanaa jechuudha. Walumaa galatti gabaajeedhaa fi kottoonfachiisaan bifa yookaan takkaahu ammoo akkaataan itti fayyadaman kallattii tokkotti fayyadaman haa ta'u ammoo kottoonfachiisaan akkuma kottoonfachiisaanii fi kottoonfachiisaan bifa kanaa kana fa'aan ilaalla. Gabaajeen jechoota dheerate gabaabsinee jechuun qubee silaa mataadha jennee keessaa fudhannee akka nu kottoonfateetiin jecha san akka bakka nu jalaa hin fudhannetti kan barreessinu jechuudha. Walumaa galatti gabaabumatti. Kanaaf immoo barreeffama kanarraa haa ilaallu. Gabaajeen afaan Oromoo keessatti qubee jalqabaa funaanuun mala gabaabsanii barreessaniidha jedha. Kana jechuun maal jechuu? Qubee jalqabarra jiru, kan jidduu jiru, kan akira takkaahu booda irra jiru qubee gurguddaa barreessuudhaan kan bakka isaa buufteetiniin iddoo gabaabsattu takkaahu ammoo gabaajema goote jechuun ni gabaabsitaa jechuudha. Jecha dheeraa barreessitu gabaabsitee qubee sadii hin bakka buufteetiniin barreessitaa jechuudha. Isa sani maal jenna? Gabaajee jennaan jechuudha. Takkaahu ammoo kottoonfachiisaallee gosuma san keessatti jira. Ammaaf gabaajee ilaalla akka steepii jalqabaa irratti, steepii lammaffaa irratti kottoonfachiisaa ilaalla. Okay? So gabaajeen kana jechuudha. Here Oromo language, don't forget it. So fakkeenya jedha. Fakkeenyi amma nuti ilaallu kuni kan gabaajeeti. Kottoonfachiisaa kana booddee ilaalla. So astee kanatti kan jedhu asitti ka agartan kuni jechuun biiroo barnoota Oromiyaa. Look, astee kanatti instead of this long term wanna kana jechuudha kan barreessinu B qofa fudhanna. Ba qofa fudhanna. And barnoota. Dheeraa kana barreessuu irra qubee takkittiin bakka buusuun iddoo isin fudhata ammoo wantoota garaagaraa keessatti illee isin fayyadaa jechuudha. Baa buufna isallee. Kun gabaajeedha. Gabaabsanii barreessu jechuudha. Asitti kan jiru kun Oromiyaa biyyatoo. So asitti kan jiru O kana fuuna. Asitti O kana fuuna. Asittis baa kana fuunaa jechuudha. Asittis baa kana fuuna. Maal gochuudhaaf? Gabaajee takkaahu gabaabsineetiin barreessuuf jechuudha. Asirraa baa fuunee as kenne, asirraa baa fuunee as kenne, asirraa O fuunee as kenne bakka kanatti kan jirus isumatu iyyuu walitti dhufee qixa kan tahu biiroo barnoota Oromiyaa. Biiroo barnoota Oromiyaa. Biiroo barnoota Oromiyaa. Walumaa galatti asirratti barraa'ee jira. Gabaajee jennaan jechuudha. Mee isa ittaan taa dabarru. Kun mootummaa kan bakka buufnu emmi guddaa jechuun asirratti yaadadha. Qubee guddaadhaan bakka kenna. Qubee gurguddaadhaan barreessina malee qubee xixiqqaadhaan hin barreessinu. Okay? Asitti mootummaa, asitti naannoo. Kun asitti Oromiyaa. Takka ammatu as kenna jechuudha Oromiyaa. Asitti illee Oromiyaa, asitti naannoo, asitti naafuuna, asitti maafuuna, asitti oofuuna. Qixa kan tahu mootummaa naannoo Oromiyaa candhuura tahee bade. Yeroo ammaa kanatti kan jiru candhuura akkuma obbo Baqqalaan jedhetti candhuura tahee bade malee mootummaan naannoo Oromiyaa ni tahas. So kanatti barraa'aa jechuudha. Ma na o mootummaa naannoo Oromiyaa.
M in capital, N capital, and O capital. M guddaa, na guddaadhaa fi O guddaa jechuudha. Kan itti aanu kaadha. Kaafuuna jechuudha astee kanatti. Maaliifi gabaajee barreessaa jira astee kanatti jechuudha. Ka kolleejjii. Okay. Asitti baa barsiisota. Asitti waa walloo. Kolleejjii barsiisota walloo. Asitti kan barreessinu ka kolleejjii baa barsiiftota waa walloo. Okay. So walumaa galatti gabaajeen bifa amma agartan kanaan qubee gugurdaadhaan barreessite yeroo barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma BBC yoo kan jettu ta'e BBC wanna long term isaa isin barreessine dhiifama. BBC yoo kan jettu ta'e qubee gugurdaadhaan barreessita bakka isaa buuftee kana maal jenna gabaajee jennaan jechuudha. Jecha dheeraa barreessuu irra gabaabsitee qubee qabxii ijoo ta'an keessaa fudhattee bakka buufta qubee gugurdaadhaan barreessitaa jechuudha. Kan itti aanu kottoonfachiisaa. Okay? Mee kottoonfachiisaa kana barreeffama itti aanu keessaa haa laallu. Kan amma asirratti jiru kuni kottoonfachiisuudha. Kan jalqabaa gabaajeedha. Okay? Garaagarummaan kottoonfachiisuutii fi garaagarummaan gabaajeedha. Akka jalqabaatii fi kanarratti ni hubattan jedheetti ni abdadha. Amma kan ilaallu kottoonfachiisuudha. Okay? Kottoonfachiisuu. Mee kottoonfachiisuu kana haa ilaallu. Asittis kan ilaallu kottoonfachiisuu. Kottoonfachiisuu should be W. Okay. So barreeffama kanarraa mee isiniif haa dubbisu. Afaan Oromoo keessatti okay, kottoonfachiisuu jechuun jecha dheeraa tahe barreeffamee tokko qubee muraasa keessaa filachuun gabaabsanii barreessuu jechuudha. Maal jechuun kottoonfachiisuu jechuun jecha barreeffame tokko jecha gabaabbatee barreeffame tokko keessaa filachuudhaan qubee wahii bakka buuftee barreessuu jechuudha. Akka gabaajee kana reefiitiin walitti dhiyaata. Garuu kottoonfachiisuun kun jechuma tahe irraa qubee 2-3 qubee 3 akkas 4-2 fuuteetiniin barreessitaa jechuudha. Gaafa kana maal ta'a? Kottoonfachiifte takkaa kottoonfachiisu jedhama jechuudha. Mee fakkeenya haa laallu. Asitti kuni fakkeenya jedha. Most of time I use these 3 words to say example yookaan ammoo tiyyuu fakkeenya jechuudha. Jecha sadii kanatti fayyadamaa jechuudha. Jechi sadiin tunis wannaa mata duree yookaan barmoota keenya har'aa kana keessatti bal'innaan ibsa gahaa isinii taate jedhanii abdadha. Isiin suni maal jedhamti? Kottoonfachiisuu jedhamti. So mee fakkeenya kana haa laallu. Kana jechuun yookaan jechuun qubee sadii qofaan bakka buute. YKN yaa kaafi naadhaan bakka buutee jechuudha. Isiin tuni yookaan jedhamte jechuudha. Kan itti aanu fakkeenya tana kun astee kana jirti isiin. Kan yeroo baay'ee itti fayyadamu kana fakkeenya wanta tokko fakkeenya wahii isin agarsiisuudhaaf example jechuudha. Qubee tanii itti fayyadamaan isiin sun fakkeenya jedhamti jechuudha. Okay? Qubee sadii qofaan barreeffamte faakaana. Kan itti aanu hubachiisa. Hubachiisni turullee qubee sadii hin barreeffamte. Hayuba. Qubee sadii qofaan barreeffamte. Isiin tunis hayuba hubachiisa. Okay? Kan itti aanu lakkoofsa. Lakkoofsuma jiru kana gabaabsitee barreessuudhaafati qubee 3-4 keessaa fudhatta. Okay? Isiin tuni kunniin maal jedhaman? Kottoonfachiisuu jedhaman jechuudha. Isiin qubee 3 tanniin keessaa fudhattee jechuudha. Fi kan kana fakkaatan. Fi I. Fi kan kana fakkaatan. Kana jechuun right. Asitee kanatti waan tokko isin haa agarsiisu. Right. Kan kana fakkaatan kunis ni kottoonfachiifame. Right. Okay. Kana isin haa barreessuni. Kana bakka bu'a. Kana fakkaatan. Tan.
Keke ka fi faan kuni kanaan bakka bu'a. Kaan kanaan bakka bu'a. Kaa kanaan jechuun. Kaan kunis ammoo kanaan bakka bu'a. Okay? Fafakkaatan kan kana fakkaatanis hin jenna. Kan kana fafakkaatanis hin jenna. Okay? So abaamatti kanaan bakka bu'a jechuudha. Faan kuni isaan bakka bu'aa jechuudha. So kan kana fafakkaatan jechuun jechi kan kana fafakkaatan jedhu kanaa fi kan biraas akka jiru isin agarsiisa. Okay? Okay. As bira hin dabru. Asirratti waan tokko isin agarsiisa. Okay? Qubee jabaatan asirra hin jira. Dheeraan asirra hin jira. Hubadhaa. Asitti jabaatee jira. Kaa lama wal bira dhufe. Okay? Asitti jabaatee jira. Kaa lama wal bira dhufe. Okay? Asitti dheeraadha. Asitti dheeraadha. Asittis jabaadha. Yeroo barreeffama takkaahu ammootiyyuu mata duree wahii yeroo isinii kennutti jabaataa, laafaa, dheeraa, gabaabaa isin hubachiisa keessatti. Okay? Kanas akkanaa hubattan jechuu barbaadeeti. So barmoonni keenya har'aa kanarratti raawwata. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaas ta'e haarofti namoonni har'a chaayinaalii kiyya ilaaltan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Maaliifi barmoota haaraa ani gadi dhiisu gara fuulduraatitti argachuu mala. In argattanii jechuudha. Yoo sabiskiraayib gootan akka gaarii isin gaha jechuudha. Barmoonni haarofti ani gadi dhiisu. Laayik gochuus akkasuma koomentii isinaaf kennaa. Maaliifi yaada keessan gaazir takkaa'u fudhadheetini wanta silaa jiru fooyyessuu, dogongora jiru irraa of qusachuu, wanta gaarii ta'e itti deemuu fi akkasuma sheer gochuus hin dagatinaa. Barmoonni kiyya har'aa kanarratti raawwata. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.